Shamarreen tun waggoota 60f bineensota qoratte. Afaan isaanii dubbatuu dandeessi. Umriin ishee waggaa 89 yoo ta'u, namoota addunyaa kanarra jiran kamiyyuu caalaa yeroo dheeraaf bineensota qorattee jirti. Dr. Jeen persantii 99 DNA namaa kan chimpaazii wajjin tokko jechuun argannoo argatteen badhaasa toonsi injifatte. Chimpaaziiwwan akka namaa wal lolu, wal hammatu, akka namaa boo'u, meeshaa garagaratti fayyadamu, akkasumas afaan mataa isaaniillee qabu. Egaa hordoftoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo, kun Muraadmoo Productionidha. Mallattoo subscribe kun maamila keenya ta'uu hin irraanfatina. Shamarreen tun waggoota 60f bineensota qoratte. Afaan isaanii dubbatuu dandeessi. Ani Jeen Gudool jedhama. Umriin koo waggaa 89 yoo ta'u, bineensota baay'ee jaalladha jetti. Namoota addunyaa kanarra jiran kamiyyuu caalaa yeroo dheeraaf bineensota qorattee jirti. Har'a seenaa ishee ajaa'iba ta'e kana isiniif qooda. Waggaa 60 dura Dr. Jeen waan nama dinqisiisu tokko hojjette. Bidiruudhaan Ingiliiz irraa kaatee gara Afrikaatti dhufte. Imalli ishee kun immoo ji'a tokko itti fudhate. Kophaa ishee bosona keessa dunkaana ijaarrattee jiraachaa turte. Kana kan gootu immoo amaloota bineensotaa qorachuufi. Chimpaaziin bineensota keessaa namatti dhihoo waan ta'eef, waa'ee isaanii baruun jijjiirama dhala namaa hubachuuf nu gargaara jetti. Akka namaa wal lolu, wal hammatu, akka namaa boo'u, wantoota kanneenii fi kanneen birootiin illee namaa wal fakkaatu. Meeshaa garagaratti fayyadamu, akkasumas afaan mataa isaaniillee qabu. Dr. Jeen chimpaaziiwwanitti baay'ee waan dhiyaatteef akka maatiitti ishee fudhatan. An isa hordofaa ture. Akka an isa hordofu ni beeka. Naaf hayyame. Eegasii an isa bira taa'e. Lafa irratti nu gidduu wanti jiru firiiwwan diimaa bilchaatan kan muka meexii ta'e kan chimpaaziiwwan jaallatanidha. Kanaaf firiiwwan harka koo irra kaa'ee gara isaatitti diriirse. Inni immoo fuula isaa narraa garagalche. Eegasii harka koo ittuma dhiheesse. Gara kiyyaa garagalee kallattiin ija koo keessa na ilaale. Innis baay'ee suuta jedhee harka isaa diriirse. Eegasii quba koo sirritti na qabe. Kun immoo haala chimpaaziiwwan wal tasgabbeessanidha. Kanaaf yeroo sanatti haala gaariin wal hubanne jetti. Waggaa 40 erga isheen gara bosonaa deemte booda, qorannoon saayinsii DNA namaa fi DNA chimpaazii wal fakkaachuu isaanii argame. Dr. Jeen persantii 99 DNA namaa kan chimpaazii wajjin tokko jechuun argannoo argatteen badhaasa toonsi injifatte. Guyyaa tokko rakkoo guddaa argite. Rakkoowwan kunniinis chimpaaziiwwan du'uu. Chimpaaziiwwan ardii Eeshiyaa miliyoona 1 irraa gara 300,000tti gadi bu'uu isaanii. Manneen chimpaaziiwwanii bosona isaanii mancaafamuu. Chimpaaziiwwan hatamanii akka bineensota manaatitti gurguramuu. Qorannoowwan fayyaaf jecha godoo keessatti cufamanii taa'uu. Kun garaa ishee nyaate. Kanaaf aktiivistii ta'uuf gara bosona tokkoo imalte. Faawundeeshinii 2 kan amma bosonaa fi chimpaaziiwwan kunuunsan akkasumas eegan jalqabde. Dargaggoota leenjiste. Leenjiin kunis akkaataa bineensota namaa fi naannoo kunuunsanii fi eeguu danda'anidha. Sababa kanaan biyyoota Afrikaa 7 keessa chimpaaziiwwan jalqaba achitti jiraachaa hin turre amma argamanii jiru. Namni kamiyyuu gahee qaba. Namni dhuunfaa kamiyyuu guyyaa guyyaan dhiibbaa uumuu danda'a. Kanaafuu dhugumaan addunyaa fooyyofte gara fuulduraatti ijaaruuf waliin hojjechuu qabna jetti. Bineensonni illee akkuma namaa lubbuu qabu. Akkuma namaaf baay'ee yaadnu. Muraasa illee taatu bineensotaaf haa dhimmamnu. Ergaa guyyaa har'aati. Hordoftoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo, kan isin waliin ture an Muraad Muhammad. Yeroo keessan irraa waan nu laattaniif guddaa galatooma. Yaada yoo qabaattan koomentii nu dhaqqabaa. Like, subscribe gochuu hin irraanfatina.